Ana gimbii ganda biqiltuu tokkummaa keessatti waraana maafiyaa PP irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoona dabee qawwee akaama sadii irraa hiikeera. Ittuma fufuun guyyuma kaleessa lixa Wallaggaa Anaaru bakka Tubii jedhamutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesseera. Lixuma Wallaggaa Aanaa Boojii Coqorsaa ganda Shabooti tarkaanfii keessa deebii hin qabne woboon fudhateen ergamtoota sirnichaa sadii battalummaa matti diwaan yoo adabu lama madeesse jira. Oromiyaa fi abdiin sabichaa guyyaa kaleessa ganama onkololeessa 2024 godina lixa Wallaggaa Aanaa Laaloo Assaabii ganda Aallee jedhamutti loltoota biyya madirratti tarkaanfii laalessaa fudhateen lukkeelee diinaa du'aaf madoona dabee jiraachuun ibsameera. Irree fi gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo keelee uummata dararuu amaleeffatte irratti haleellaa ulfaataa ganama kaleessa baneen loltoota sirnichaa baajinaan 40 battalatti rasaasan ajjeesuun kanneen hedduu ta'an immoo madoo dandamii hin qabneen adabee jiraachuu hooggansi woboo bakkichaa beeksisee jira. Ittuma fufuun irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon birgeedii Eebbisaa Addunyaa godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Eebantuu fi Elloo gidduutti dheengaddoon kololeessa sadii waraana PP konkolaataa tokkoon deemtu rukutee injifannoo galmeesseera. Kaleessa onkololeessa 2024 godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Saasiggaa ganda Bareedaa Sooromaa jedhamu keessatti woboon loltoota koloneel Abiyyi Ahmad Aanaa Diggaa ganda Jirmaa jedhamu irraa lafoon gara Aanaa Saasiggaa deemaa turte irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen humna diinaa irraa hedduu du'aa fi madoona dabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kanaanis reeffaa fi madoon diinaa konkolaataa lamaan gara magaalaa Naqamteetti fe'amuun ibsameera. Tarkaanfii woboo hanga bilisummaa fi walabummaa Oromootti jabaatee kufa horaa bulaa deebanaa injifannoon ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban abdiif egeree biyya isaanii kan ta'e gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maadheeleen waldaa shanan gadaa Oromoo jalatti bifa garaagaraan gurmaa'anii jiran keessaa jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'anii jiran aantummaa waboof qaban agarsiisuuf marsaa 25ffaaf qarshii impaayera Itoophiyaa 1,128,600 waboof galii kan godhan hoggaa ta'u maadheen imala kaayyoo jaallan kufanii galmaan geenya jedhu marsaa 12ffaaf qarshii impaayeretii 58,646 gootichaaf kan arjooman hoggaa ta'u ittuma fufuun maadheen leenca dirree jalatti kan gurmaa'anii jiran marsaa 12ffaaf qarshii 800 waboof galii taasisuun maadheen seexana maccaasu waboof qarshii 5,100 galii godhanii jiru. Akkuma kanaan maadheeleen kunneen amma qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboon geggeeffamaa jiru galma yaadame ga'utti waan qabnuu fi dandeenyuun egeree biyya keenyaa kan ta'e waboo cinanii dhaabbanna jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa dhaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna qabanii reebaa akka hidhan dubbataniiru. Ergamtoonni murni nama nyaataa PP kunis dargaggoota kana erga qabanii maatii qabsaa'otaa arganne jechuun dhiichisaa magaalaa Kamisee geessuu fi achittis dargaggoota kanatti kan qoosaa godhachuun asiin booda jireenya keessan lafa jala haga biyyattis hin daballutti waan beektan dafaa himaa jechuun dorsisaa turuu fi ergasii maatiin nyaataa fi uffata qabachuun yeroo dhaqanitti hin argine jedhanii ari'uu fi maatiinis dargaggoota kana du'aa fi jireenya isaanii wallaalanii bu'aa deebi'uu dabaluun ibsaniiru. Oduma hidhaan wal qabatuun ammoo gawdanichuma magaalaa Kamisee keessaa fulbaana 30/2024 dargaggoo maqaan isaa Awwalee Huseen jedhamu waraanni faashistii PP sobaan yakkuun maqaa waboo deeggartaa fi eeruu laattaaf jedhu itti maxxansuun qabanii maallaqa 100,000 olitti tilmaamamuu fi bilbila guddaa harkaa saamuun gabaa keessatti uleen cafaqaa waajjira poolisiitti akka hidhan jiraattonni magaalichaa dabaluun dubbataniiru. Lixa Wallaggaa Naqiltuu Harraa waraanaa fi PP namni tokko yoo madaa'u aana lattibuu manneen jiraatota gubachuun dhaga'ame. Jaaliiraan gameessaa dabalata qabdi. Biyya heeraaf seeraan bultu keessatti aangoon harka uummataa kan jiru ogguu ta'u garuu impaayerri Itoophiyaa bara dhufaa darbaa dhabamuu sirna diimokiraasii wal qabatee bulchitoonni akka fedhanitti hojjechuun jeequmsi daangaa darbe ni mul'ata. Uummanni kan mootummaadhaaf ajajamu waan mootummaan sun seera waada jedhee amanuuf ta'uu kan dagatan aangaa'onni murna faashistii PP aangoo keenya jalatti buluu diddan jechuun hawaasa nagaa irratti ajjeechaaf dararaa guddaa raawwatu. Onkololeessa 3/2024 lixa Wallaggaa Aanaa Qilxuu Harraa bulchiinsa magaalichaa irraa gara ganda Sarbii jedhamutti waraanni sochii taasise nama nagaa tokko kan maqaan isaa Fayyeeraa Magarsaa Tottoobaa jedhamu rasaasaan rukutuun madeessuun himameera. Fayyeeraan hanga gabaasni kun qindaa'etti haalli fayyummaa isaa haalaan yaaddessaa ta'uun kan himamu yoo ta'u
ta'u waraanni kunneen yakka tokko malee rasaasaan madeessuu fi reebicha ulfaataa sirratti raawwachuun jiraatota gandichaa hedduu irraanis miidhaa gurguddaan ga'uun beekameera. Oduu manneen gubaatiin wal qabatuun ammoo waraanni lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa warra jirru irraa gara ganda Tulluu Hincinnii naannoo Abbaa Eebbaa jedhamutti sochii taasisuun onkoloolessa 3/2024 nama maqaan isaa Obbo Dilbaabaa Horoo jedhamu jalaa mana isaa qabeenya keessa jiru guutuu waliin ibiddatti shiduun gubuun ifoomeera. Lecha garaan alfataa keessa murni bilchiginnaa saamichaa fi raawwatan jaalboora addunyaa dabalatti akka nutti isiniif dhiyeessa. Karaa dandee hundaan uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun bilchiginnaan saamicha hidhaa gubaatii manneenii ajjechaa fi gochoota suukanneessaa adda addaa raawwataa kan ture ammas jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan fulbaana 1/2024 godina lixa Shaggar aanaa Ilfataa ganda Somboo Cittuu jedhamtu keessatti humnoonni maafiyaa saamicha barate obbo Gizaachoo Kafanaa nama jedhamu jalaa loon 11 saamuu jiraattonni himan. Humnoonni maafiyaa PP badii uummata Oromoo callaa herregan kun bara darbes obbo Gizaachoo Kafanaa jalaa mana jireenyaa isaa gubuudhaan yeroo ammaa kana rakkoo jabaa keessa otoo jiranii ammas saamicha amaa irratti raawwatan. Akkasumas aadde Muluu Taaddasaa nama jedhamtu badii tokko malee akkasumaan osoo seeratti dhiyeessin erga hidhamtee ji'oota 3 ol lakkoofsisteetti jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Bunnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaa barattoonni qormaata kutaa 8ffaarra qabamanii dararamaa jiraachuun dhaga'ama. Jaalmoo sabaa waan qindeeffate qabu. Murni gabroonfataa PP ilmaan Oromoo qofa dararuu hojii idilee godhachuun loltoota isaa akkuma arge hawaasa meeshaa maleeyyii irratti bobbaasuun guddaa fi xiqqaa barataa fi barsiisaa jaarsaa fi jaartii beekaa fi wallaalaa osoo hin jenne jumulaan ukaamsuun hidhaatti darbatee dararaa jira. Bu'uuruma kanaan godina Buunoo Baddallee Aanaa Cawwaaqaatti barattoonni qormaata kutaa 8ffaa irraa qabaman dararamaa jiraachuun himamee jira. Ji'a waxabajjii keessa barattoonni Aanaa Cawwaaqaa Araddaa Caffee Magartuu buufata 7ffaa jedhamu irraa qormaata kutaa 8ffaa fudhachuuf gara aanichaa hoggaa deeman achi keessaa barattoota maqaan isaanii Alim Ahmed Asanee fi Abdii Mahamed Ahimad jedhaman badii tokko malee maatiin keessan waraana bilisummaa Oromoo gargaaru maqaa jedhu itti maxxansuun hidhanii hanga ammaatti dararaa jiraachuu maatiin barattootaa himan. Akka maatiin barattootaa himanitti barattoonni kunneen lamaan umuriin isaanii waggaa 15 jedhu. Barattoonni kun ijoollummaa waan qabaniif rakkoo hamaa keessummeessaa jiraachuu fi badii isaanii malee barnootaa fi qorumsa irraa dhorkamuu